Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanalii akkam nagaa keessanii jirtu እና hara viidiyoo kan akkuma ribaa kee sa'aatii booda rafee akkuma ribaa keenii waraabe jechuudha. Viidiyoon kun akka ribaa kaa'amee waraabame ijji kanaaf dediqaate nama boo'ellee fakkaatu boo'eetiin ture waa'ee silaa jechuun namnuti jechuudha. Daqiiqaan boonnaa yoo sirbaacee dhaggeeffannu yoo suuraacee agarru maal እና hara baqa viidiyoo yargis siqsiqs dhugaa rabbichuudha. Baqa sirmatti boo'e jechuudha. Ijji kuna keessa dhumte amma fuula koo dhiqadhee dhiqoo wayyaa jechuudha. Kan goduraan hojii keetii dhiqoodha boonyaan immoo na keessumaa baddiyyu. Innaa ani guyyaa tusuun boo'ina waliin beeku. Erga facee wareegamee si dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa waan hundafiyyuu waan dhufeef itti adeebinu wanni dhufeef jechuudha. Yeroo darbe viidiyoo hojjedhee ture akka nama rifeensa tokko fachuu beeku viidiyoo isaaniitti baay'een keessan kofaltaniira isin bu'aarseera yoolleen baay'een bu'aarre jettanii akkasuma immoo rifeensa kenkee maaf akkana gooti jettanii gorsitanii jirtanii maamurtee minaaman homaa rakkoon qabu gara fuuldura baateen guddata rifeensi koo duraan rifeensi koo asiin dheeraadhaan argitanii otoo bakka hundaan wal qixxaate bareeda ture garuu duubaan hamma nageetti bakka hamma quba kana. Sanaafi rifeensi kee gabaabata. Kanaafiyyuu ani istaayilii uumuu kiyya ture garuu naaf hin taane yeroo darbee. Ana yeroo darbee uffata onlaayinii irraa bitachuu haala ittiin danda'amu isinitti masiniin jedhee ture. Uffata onlaayinii irraa bitillee isin agarsiisa isiniin jenna. Okkee nu agarsiisinaan jettaniiyyuu baay'een keessan yoo feetan isin agarsiisa. Komintii jalatti nu agarsiisi warri jettan kaayaa jennaan baay'een keessan nu agarsiisi jettanii turtan. Kanaaf ammoo isin agarsiisa haala ittiin onlaayinii irraa uffata bitachuu hin danda'amullee viidiyoo dhumarra viidiyoo yookiin immoo peejii isaa jechuudha. Suuraadhaan gubbaarra nan kaayaa. Isa natti tole yoo viidiyoo hojjechuun natti tole viidiyoo duubarra isinii kaayaa yommuu hin natti hin tolle wanna gubbaarra isinii kaayaa jechuudha. Peejii isaa yaa. Innaa akka sana amma uffata isinitti agarsiisuuf deemaa jechuudha. Tokkoffaa qamisiidha. Uffanni onlaayinii irraa bite jechuudha. Qamisiidha. Tokkoffaan uffanni kee baay'ee babbanaadhaan uffata tokkoffaa qamisii gabaabaa uffachuu jaaladha. Lammaffaa ani to furdoo ta'uu baadhee immoo qollaan deemaa ture silaa waanuma furdoo ta'eef ni sodaadha uffata baay'ee babbanaa ta'e uffachuu malee ani uffata banaa ta'e karaa duubatiin akkas jaaladha. Kanaaf qamisiin kun duubaan banaadha. Kun asittiin cufama. Kun immoo dura. Innaa kun akkana qamisii akka durii fakkaata garuu gabaabaadha jechuudha. Harki isaa kana yeroo uffatamutti baay'ee bareeda. Innaa bareeda. Akkasana okay kabraammoo kunis akkuma qamisii ta'ee garuu surreedha jechuun qumxaadha asitti qumxaa jira. Edda qumxaadha muluudha. Kana harkisaa dheera. Yeroo baay'ee uffata maaliif akka ta'e hin beeku malee uffata babbanaa jaaladhu iyyuu uffata harka dheeraa uffachuu jaaladha. Qalaalii uffata harka dheeraa uffachuu jaaladhu. Yeroo baay'ee naan argitan viidiyoo iyyuu deddeebi'ee uffata kanaan deebi'een hojjedha. Garuu oo'aadha waan ta'eef garuu immoo deddeebi'ee uffachuu jaaladha. Waan harki dheeraa ta'eef jechuudha isa kana. Harka dheeraan hin jaaladha. Waan tafni kee kun xiqqoo furdaa ta'eef agarsiisuu hin jaaladha. Furdina illee qabu garuu hin jaaladhu uffata harka dheeraa. Kun akkasii. Kun akka harmii koo jechuun akka qaama mul'isneef asitti akkana nan hidha. Akkasii kana fakkaataa jechuudha. Kabira kun gurriidha. Gubbaarraan wanna qabdi. Natti kolfuun keessan oolan gubbaarraa akkana qaba. Kun lama waliin akkana jechuudha. Kun waliin uffatamaa jechuudha. Kana asiin immoo duuba kana kunas akkana jedha asirra dhufa. Kana akkanatti jechuudha. Kanaadha. Kabiraallee kana walitti qaqqabatamee jira kuni. Kana ani garuu kana maafan bishee dhugaa. Mana ajaa'iba jechuun kana gubbaarraan waan uffata kun akkanumatti uffatama. Gubbaarraan kootii yoo uffatame illee fokkata. Ani immoo waan harka akkana shoortii waan jedhu uffachuun jaaladha. Innaa kana kabramo kana kuwan natti ta'uu natti fakkaatu akka natti fakkaatutti diqnaa wayii natti fakkaata jechuun naqaba kinoo anti kashaa kana bal'adha beektani
wanni online irraa bitan badaan isaa maal beektan meebbisiiti ta'u amma fakkeenyaaf suuqii deemtee yoo bittu wannaa ofitti godhattee laaltee yoo siin ta'in akkasitti bitaami wanti online irraa dhufe immoo yoo si ta'uu baatellee yoo si ta'e fudhattaa dirqama kan keetii kalaas innaa akkasanii kun diqqoo tikashaa koo naqabee jechuudha siifas namni tikashaa qallattan isiniif erga namni barbaada dhugaa garuu an saayizii kee larjiidha waan ta'eef okay oh my god lakka miidiyoominaa fidallaat emmi gartoos alerjii ajaje ana miidiyoom na akkasanii asammoo surree jira surree fi wanna walirraa jechuudha ani bara biyya galuu hedalleen kanaaf footota guuraati yoo koronaan xaffa'e jechuudha yoo koronaan akka warra yoo koronaan badee biyya galuu hedaa kun akkana kootiidha baay'ee bareeda walirraan jechuudha kootii fi riqqo garuu maal akka jibbeetanii kun osoo dheeraa ta'e jechuudha kun akkana osoo dheeraa ta'e kootirraan yeroo dhufu akkana kootiin xiqqoo osoo dheeraa ta'e bakka kanaan bareeda ture garuu hin dheeratu gadi hin bu'u jechuudha suma bakkuma surreetti dhaabbata kun immoo surreedha surree kana lama ajaje yeroo ajaju hiriyaan tiyallee barbaada naafiti jettee anaaf hiriyaa tiyya lama ajajnya እና elliidha larri jechuudha እና kana fakkaata uffannaa hin bitee baay'eedha garuu jechuun kana durallee online irraa wanni hin bite kutonni isaa kinu shaanxaa mee guutee jira kututuma guur bismaa kana hunda gadi buusee maal jedhu natti ta'ayu jechuudha dadhabbii kana deebisuu maal jechuudha garuu kana kan leengadda darbee bite waan ta'eef hin olkoofne kanaaf sin agarsiisee warra nutti agarsiisee jetta tokkoffaa dhugaa rabbi nama booda uffata hin bitu jechuun uffata qabaachuun illee gaariidha garuu birrii ofiisee fi godhachuu ture caala amma fakkeenyaaf kana amma birrii ittiin bite gara biyyaa hoo deebise baay'ee guddidha garuu immoo ani yeroo baay'ee yoo bitu biyya kanaa jechuudha maal godha beetanii uffata biyya kanatti qarshii biyya kanatti baas birrii Itoophiyaatti akkana ta'e jedhee yaadu maaliif yoo yaadni koo badaadha wanni akkasii beektan sammuu keessan wanna isin jira oh my god birrii hamma kanaa fixee birrii hamma kanaa jette birrii yeroo waa bittan birrii Itoophiyaatti wannaan jedhina osoo birrii Itoophiyaatti meeqa ta'a jettanii yaadina kalaas bittan dhiisa malee otoo akka waa bituuti otoo birrii Itoophiyaatti deebisee faawannaa dheebisma ammataa keetu booyedha jechuudha yeroo baay'ee waa bituu guddisaanii kutota guura jechuudha zim jedhee kutota guura qarshii fi godhachuun illee gaariidha garuu nu barbaachisallee wanni biyya keessatti illee bitu booda gallee bituu asuma bitannee galuu wayyaa uffata biyya alaa jedham warri biyya akka akkas uffata biyya alaa ምናምን guddisa waan ta'e jechuudha እና akkasanii ammallee wantoota baay'ee aad godhee jira jechuudha bilbila koo keessatti guyyaa barbaade immoo order godhaa naaf dhufa jechuudha maal biyya galuunidha waan ta'eef wantoota na barbaachisu wanta biyya yeroo gal uffachuu danda'u barbaadu maalmaa bitaa jira biyya galuuf dura isin himee ture kana durallee gaafa shaanxaa bitu yaadattan ijoolleen duraa irraa na ordoftan osoo koronaan dhufin dur shaanxaa anaa bitaa jiru isin himee ture biyya galuuf jeessa dimoo meeqadhaaf isin jedhee anuma shaanxaa bitee ji'a tokko ture ji'a lama na hafa jedhee akka malee kana gugutii biraarra jiru maaltu ta'a koronaan dhufe xirqim godheen hambisee jechuudha ana dhugaa harmee keeyyuu baay'ee wannaa jettee ani hafi gaafa koronaan dhufe ani hafi jedhuun baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii ani maatii kee ilaalu hamman jechuun sirriitti akkeessi kee gammade jechuudha galiitirra jira jedhee aga qobbaahaa ture maal si koronaan dhufe amma immoo karaan banamee jira garuu warri kun ganda dhiisaa hin jiranii qooyi koronaadhaaf kittibaata kennamaa isa eegii isa fudhattee galtaa isa maal taatan mantisii mataan dhukkubsan dhugaa rabbii jechuudha amma garuu yoo kittibaata eeguun barbaadu diqqoo yoo koronaan taragaagee diqqoo wanti gaarii biyya keessaa baay'een nama hin qabne maal biyya galuuf yaada qaba kanaaf kutata guura malee waan biraa fi miti jechuudha innaa akkasanii warra online irraa uffata bitachuu barbaadan immoo wannaa isaa jechuudha maalidha irra isinii godhasuuf viidiyoo gubbaarra akka dura seeniin jechuudha kanaaf iyyuu akkasanii kana caalaa naasoo oduu isinitti dheeressu yeroo biraa walitti deebina viidiyoo biraatiin jechuudha nagaa naaf turaa
baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja waan daawwataniif galatooma.